السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم بلتن جرتو فيا قبض ويا بقى نقام بلتني خن نقان نبوش نقان نواشو بقى جراتني روح بيسان قاه إيقا قيان كبجما قيان جالت ما خناس بقى ربي نوغي بقى والمانو سنغي داوتو تافي هردفتون كي يوم دكي سنو كصوم تن ربي سن الراقي بلو كصلاة تن ربي سن الراقي بلو وان كد أنهم دور ربي الرارقة ربي نوها قدو إيقا ربي اللهم اغفر لنا جنة كد أنهم دهو نوها مارو رزقي كد أنهم دور ربي نوفا كنو توباتني ربي نروح قبلو يا رحمتات إنه حلال هم تو أمتك إن ديم تهم ربي نروح ديبس تولتي أمتك إن ديم تهم ربي ناقهون بقى نوجرات تاني بقى جير تاني ربي نقاس ناقود وقاهي أول من ينقاته جنة إذا كانت تان سودان بري فم كان هنقد وما أكدا وتنجتشون بربادا كوني قاس سينا غري وراقت سباتي إذا ما تدرين سادس شولت براي داني ملتا Egaa kanaafuu warri beekullee silaanii beekaa warri hin beeknes haa arguuti haa baruuti jechuu barbaadeeti galata ummati Oromoodha. Bakka kanatti walitti hundaa'ee bara 2016 irraa kaasee sababa ummanni Oromoo bahaa diinni wayyaaneedha bara humnaan taphaa turte bara qabeenyaan taphaa turte bara Oromoon taphaa turte bara Oromoo idilee godhataa turte san akkasitti ummata Oromoodha qabeenyaaf jireenya sarraa buqqiftee kakamaafte san keessa qeerroon hedduun walitti gurmoottee waan kana dirmachuu godhan keessatti illee akkam godhuu qabna akkamitti biraan geenya jedhanii yeroo sanitti hedduu rakkisaadha kara biyya keessatti namni wanta akka namaa godhuu hin danda'u rakkoodha jechuudhaan akka itti geeffamu hin qindaahee wanni kun hojiirra oolee akka itti qindaahee biyya gahulleen rakkataa turre jechuudha akkasuma baleessa keenya kan yeroo san waan kana hundeesse keessaa nama tokko Najjaash rabbiin isaa maaru rabbiin isaa dhiisuu karriyaa kanatti lubbuun isaa darbee rabbiin kan jannata isaa godhu rabbiin maqfiraa isaa haa kennu ilmaan isaa immoo bilisummaa keessa kan jiraatan rabbiin haa godhuu fi egaa akkasuma gara biyya alaatiin illee ulamaa tokko tokko gaafannaan kan akka Alii Sufiyaan dhabbama ta'e gairee jawwaalallee nama jala kaasuu dida jechuu yeroo sanitti Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaadhaa immoo waan kana yeroo gaafannetti an saba kiyyaaf wareegamuun saba kiyyaaf lolamuun saba kiyyaaf arrafamuun saba kiyyaaf du'uun anaaf boona abshir jedhee nama adda durummaadhaan maallaqa kana fuudhee kan isaallee irratti dabalee nuti 100,000 fi 5,000 itti erguudhaan waan kana hojjannee inni illee irratti dabaluudhaan gara 8,000 na fakkaata kan itti dabalee astaghfirullah yoon dogongora illee beeku waan ture 8,000 ta'uun ol wanni itti dabalee ofiisaatiifillee itti dabalee waan kana hojiirra oolchee jechuu barbaadeeti suuraa fi viidiyoollee akka nu erga ragaan dhufe hagalatuun fayyaa haa ta'u inninis akkasuma gaafa 23 gargaarree fulbaana jechuudha ammas deebinee immoo gaafa 15 95 akkasuma karaa Ustaaz Raayyaatiin ammas gargaarree jirra. Onkoleessa 15ti karaa baaleetiin uummata yeroo san buqqeef jechuudha. Egaa hagalatoomanii fayyaa haa ta'anii uummanni waan kana hojjetaa jiru khayri dalagaa jiru rabbi isaan irraa jaalatu rabbi isaan haa jaalatu umrii isaanii dheeraa ta'u qalbiin isaanii gammadaa ta'u nageenyi isaanii haa baay'atu gubbaa galli isaanii nagaa ta'u hamtuu deemtu hunda rabbi irraa qabu qaama isaanii fayyaa qabaniin biyya baanii rabbi nagaan biyyatti haa galchu. Kan rizqii barbaade rizqii isaa rabbi bal'oo haa godhuuf bakka inni jirutti rabbi nagaa isaa godhu ahlii isaa rabbi nagaa haa godhuuf rabbi bilisummaa nuuf haa kennu nagaa rabbi nuuf haa kennu biyya teenya rabbi nagaa godhu rabbi nagaa nu haa godhu ummata keenya rabbi nagaa godhu mirgaa rabbi nu haa gashu waan barbaanne haa argannu kan kadhanne rabbiin nuuf haa dhagahu rabbiin balbala khayrii nuuf haa banu waan ummanni keenya itti wareegamaa jiruuf waan ummanni keenya kadhataa jiru hunda rabbiin nu marhabaa haa jiru barri kun baranuma nu haa jiru nageenyi keessanii bilisummaan keessanis qabeenyi keessanis barana hodhaan nu haa jiru rabbiin nu haa qeebalu nu haa dhagahuu egaa kanatti aansuudhaan bara 2017 keessas egaa gargaarsa godhame kama diinni affariidhaa karaa baateetiin uummata keenya daangarratti rakkoo irraan gaa turteef 60 marsaa duraatiif kan gargaareedha. Akkasuma 8,000 kunis bara 2017 keessa kan gargaaramedha bara 2018 kunooti amatatti rakkoo dhuftu hundaahu akkasitti gargaarsi godhamaa fi ture jechuun barbaadeeti. Maaliif amatatti guyyaa guyyaatti baatii baatitti uummanni keenya rakkoo keessatti akka ba'e hin beeku. garuu yeroo rakkoon ulfaattuun dhufte uummanni keenya yookiin akka beelahuu ta'e yookiin ammoo rakkoon adda addaa ragaa'ee
ummanni bakanatti walitti qindaa'e kun ayyaa khayrii kana dalagatuu qabna nun darbin jee warra lafa khayrii hoggaa arge wal dorgommiidha saamee khayrii hojjetudha ammoo har'a rabbiin isaaniif khayrii haa yaadu rabbiin irraa haqee baluu rabbiin isaanii hasanaa isaanii olaa fuudhu xurii isaanii rabbii irraa haa dhiqu khayrii isaanii rabbiin haa katabuu fi warra xurii fokkattuu dhiqatee kabareedduu qaama nagaa uffatu rabbi isaan haa godhu gala isaanii shaadaa bakka itti galan nama firdoo salaalaa rabbi haa godhuu fi bara 2018 waxabajji gaaf 23 kunis 53 astagfirullah alazim duma hawaasin argumo eegaa 2018 keessa gaa bara harkatumaa turresanii maaliif harka dhoottanaan hin jinaa malee nu beektan dura keessanii warri dhaa'es na daawwatuu danda'a warri hin dha'inis kana hunda qabeenya ijoolleen oromoodha qeerroon qarreen gargaarsa goote rabbiin umrii isaanii dheeraa godhuu qalbii isaanii gammadaa rabbi godhuu bara 2019 funoo dhufe bara 2019 gargaarsi egaa ammas waan keessa jiru silaanuma beektanii diinni keenya immoo kaleessa ummata keenya dararaa ture rakkoo irraan gaa ture har'a immoo ummata keenyatti deebi'eeti nu wajjin kottaatii waan akkas ta'a nu wajjin kottaatii biyyaaf doona jaaja'anii kaleessa immoo warri feesbuuk irra deemus warri miilaan deemus warri afaanii waan arga iyyuus warri meeshaadhaan dirmatus ummata oromoo walloo cabsuu fi ummata oromoo walloo irra rakkoo gahuudhaaf fiigaa ture gama shawaatii fi gama ammoo karrayyuutinis rakkoo gahanii turan har'a immoo kottaa waliin doona janiiti diinuma keenyatuun diinuma keenya harkatti duuf deema diina keenya wajjin kan loluu deemu diinuma kan loluu deemuufis diinuma kan duu deemtuuf diinuma kan dootuufis diinuma kan sijjeessus diinuma kan duu deemtuufis diinuma yaa oromoo tana wadda kalee waan nuun jechaa turan sheerrixaam nuun jechaa turan oromoo adda addaa bakka adda addaatti sakaanii shanee jechaa rakkoon irraan gaa turan nuyi bi'ennaa garaan naa beeku garaa waan darbee beekuuti egaa akkasuma gargaarsa kana hunda waliin haa daawwannuuti kun egaa waa'ee hawaasa ummataati malee waa biraatii miti waan hawaasaa wal gargaarsiisuun gaarii ta'a malee badaan ta'uu baga jiraattanii fayyaan keessan haa baay'atu umriin keessan haa dheeratu rabbi khayri isin haa yaddatu dubbifadha kana hunda isin dubbifnaan gogoroggoon fixinuma maradhare barataa miti immoo ilma qotee bulaati dubbisuu hin danda'u barreessaa tokko qabna maasha Allah rabbi isaa jiraachisu umrii isaa rabbi dheeraa godhu fayyaa isaa rabbi haa kennuufi isaa barreessa malee naa miti illee akkasii hin jenne gurra dhiiraan dhossanii jedhanii rabbiin fayyaa isaa kennuuf umrii isaa dheeraa rabbi haa godhu bara 2019 egaa akkanuma astagfirullah kuni barattoota ummata baratuudhaaf oromiyaa keessaa dhufanii odoo baratanii ummati amaaraadha mana hidhatti mana barumsatti qeerroo akka malee dararanii mana barumsaatti arihanii kamisee dhufe ijoolleen akka jirutti gara 700 bira mokkana 440 gargaarree akka gara oromiyaa galan kan godhamedha isaanii jechuu barbaadeeti irra nu deebisee harka diinganna dha'e egaa waan kana hunda kan godhe egaa qeerroo fi qarree yeroo rakkoo kana arganitti hin callisanii waan kana hojjetanii akka ijoolleen tun biyyatti deebitu godhuudhaan hedduu nu gammachiisanii 140 gargaaranii jechuudha. Bajata makiinaa kaffalaniitiif isaanii kennuu dun taane makiinaa irraa kaffalaniiti gara Finfinnee akka galan gara 700 ijoollee suni kana godhanii hagalatoomanii bara 2020 kun orma jira kunis amajjii 13ti mucaa waggaa 5 kara dhiyaa wallaggaa tan siyaa kan mootummaan biyya eeguma moo miila irraa kute tokko 10,000 kan gargaaramedha bara 2013 kunis amajjii waraa 13 gaaf 30 takkaati kun immoo kan ummata aanaa baateedha rakkoon irra ga'e 30,000 kan gargaaramedha kunis immoo gurraan ala gaafa 5 waajjira abawootiif 53
إن شاء الله يا رب جي إن شاء الله واجر قاتين وملة تاو رب جي رب جي أنا أمتي ربي ناجو namni waan fedhe akkaan hin dhabne amma dura waan darbirraahu Zuleykaa rabbiin Yuusufiif mar'aa godheef akka fuudhee wajjin jiraatu godheef fedhii ishiidhaa san guuteef rabbiin warri ulamaa ni beeka silaan illee beekuu dhabuniin dhagaye malee nafi hin qaraane bakka kana dhiifama gonaa godhaadha saniifuu rabbiin waan namni fedhe duu hin agarsiifne hin kennineef hin hafu eega Oromoon dukkana keessa jedhama dukkana keessa bahuuf deema insha Allah rabbi jee akkuma nabiyullah Idriis moo eenyu kan bahar sheene inni kuntu min adh-dhalimin jee rabbi isaa kadhatee rabbiin achuma baase garaa qurxummii bahar dukkana halkan dukkana sadii keessa rabbiin ifatti baase rabbiin nu haa baasu dukkana sadii keessa rabbiin baase rabbiin nu haa baasu rabbiin Muusaa Fir'aun jalaa baase nu haa baasu diina kana jalaa ربي رسول قريشي يلا باس ربي نها باس صلى الله عليه وسلم أقسم بتوتس شني أنقل رسالة سجليت كنيسي hirrafne nin dagaa walaa nin dagaa namaan dubbisu jira maleedha kana hundumaa dubbifadha seenaa gareen kun hojjete hawaasa ummata kabajaa qabu ummata naamusa qabu ummata kennatuu beeku ummata ammoo wal abdatee rakkoon bakka jirtu furuudhaaf wal gurmeesse rabbiin irraa haa jaalatu rabbi isaan haa jaalatu khayriin isaan haa yaddatu egaa kun qabeenyi isaanii kiisaa baasaniiti kan kennanii kan beela yaa nyaatu kan dheebate uffatu kan daare uffatu kan dadhabina itti aboo kan ammoo madaa itti hafayyuu janii kan hojjetaa turanii rabbi irraa jaalatu rabbi isaan haa jaalatu bara 2020 takka keessa immoo waan taamee jiru isin agarsiisuun barbaade kunooti egaa kun bira geenyee jirra egaa bara 2020 takka yeroo batootessa 20 kan diinni ummata keenya fixee isa gube nama madaa'e nama 295 jechuu nama 295 kan gargaarame 939,460 gargaarame ummata madaa'e kana nam herreega 3,300 kan egaa isaan gahee duun taane ummanti walitti dhufe kunis ummati kun hanga tokkottiin of haa gargaaru jechuudha oromummaa isaanii agarsiisuudhaaf kana godhanii rabbiin irraa jaalatu egaa diinni ummata keenya kana hunda nama 295 madeessee kana ol immoo 300 bira gahu ajjeese har'a immoo nuti waliin doona kottaa jee ummata keenyaaf feerataa jira waammataa jira jechuu kalee walloo shirrixaam kan ziixfaa janiitti nu reebaa turanii har'a immoo awranni moot jan gargaarsi gareen kun hojjate hedduma kanaan ammoo kanatti illee darbuun dhiifama hanga ammatti gara miliyoon 2 fi 200,000 fi miliyoon 2 fi gara 200,000 wayii nan fakkaata isaaba asumarraa dhowwa dandeessanii miliyoon 2 fi wahii ga'ee jira jechuu ammata kana keessatti toltiin ummanni garee san jalatti walitti qindaa'ee yeroo rakkoo hunda furaa ture waliin gaheen hamma kana jechuudha gareen kun immoo garee khayrii dalagu malee waan biraallee dalageen beeku hamtuu namaa yaadeen beeku ummati kun ummata toltii dalagu rakkoo bakka jirtu furuudha malee mootummaan godina kamisee walloo kamisee keessa warri godina tanii godina keessa khaasan namni tokko barreeffama hedduu barreessaa turanii hanga affaariin illee waliin qindaa'anii barreessaa turan aragarraa ture feesbuuk irratti garee kana arrabsaa turan garee kana maqaa adda addaatiin itti baasanii moggaasanii arrabsaa turan jechuun ni beekna innis ni beeka feesbuuk irratti ganaa waliin gadhiisuuf jira yoggaa arge yoggaa sanis innis ni baruu danda'a jechuudha barreeffamni isaaniitis seenaadhaa fi lafa taa'ee jira jechuudha nunkii wajjin oduun gadhiise isiniif gaarii ture barreeffama maqaa amaaraatiin barreessanii affarii waliin ta'anii
yeroo iddullee irratti bobba'aa turanii jala deemtootaa fi ergamtoota waliin illee ta'anii maqaa adda addaatti baasanii hojjetaa turan. Warroota immoo gareen kun yeroo isaan diinni madeesse bara 2019 keessa dhaqanii isaan gargaaran. Birri 2000 fudhatee gara galee namni sun as gargalee garee kanallee komataa ture jechuudha. Birri san nyaate. Viidiyoo isaa gaafa fuunee garuu gadi itti baafnee agarsiifne achumaan callisee as hin deebine ilaamma. Viidiyoo isaatiis ni jira. Kan akkanaa kana ummata khayri dalagu, ummata lillahi beeku, ummata qabeenya saadaa sabaaf laatu malee waa biraallee keessa ummata hin jirre, ummata miskiina rakkoon Oromootti dhufte rakkoo teenya warra je'eef of dursee ummataaf yaaduudha. Rabbiin isaan nagaa godhu, umrii isaanii dheersu Rabbi godhu, koree isaanii kan biyyaatis kan biyya kanaatis Rabbi nagaan isaanaa godhu, Rabbi umrii isaanii dheeraa godhu. Egaa jiraadhaa fayyaataa hawaasni bal'aan amma dhaamsa xumuraa kan hin qabu. Gargaarsa kana gaa Oromoon bal'aan gargaarsa kana 9,939 madoo kana gargaare amma gaa rakkoon biyya kana keessa jirtu walumaanuu quba qabna nu tarkaanfachiisuu hin dandeenye walumaanuu beekna. Kaayyoo fi adeemsi keenya silaa fedhiin keenya yatiimoota uummanni keenya irraa wareegamee akkanaan jiran kana kan manneen isaaniillee gubate waan nyaatanii waan dhuganillee hin qabne abbaan oduu carraaquu yoomiyaa dalagatee jiraachifataa jiru irraa wareegame kana akka gargaaru ni haa qabnu ture fedhiin keenyas hin ture. Garuu achi gahuudhaaf ammoo yeroo nu rakkisee jira yeroo nu hanqisee jira. Kana waan ta'eef Oromoon bal'aan viidiyoo kana agartan YouTube irratti agartan Facebook irratti agartan hundi keessanuu sheeriin godhaa. Waan kana bira dhaabbadhaa maqaa garee kanaatiin akka dhuftanii uummata yatiimaa gargaaru waliin kabajaan sin afeerree jirra sin waamnee jirra. Uummata biyya alaa adda addaa jirtaniin baanaa kan Ameerikaa jirtu, Awurooppaa jirtu, Duubaa jirtu, Ameerikaa jirtu, eessa jirtu, Qatar jirtu, Kuweet jirtu hundinuu ilmaan Oromoodha. Yatiimoota manni isaanii gubatee abbaan isaanii darbee kaan haadhaa wajjin illee jala darbanii qofaa jiraatutti jiran muka jala halkan roobaa guyyaa aduu akkasitu jira seenaa akkasii kana keessa jirra. Waan ta'eefu ammaa'uu tabiraa dabalammoo kottaatiin wajjin wareegamaa jedhanii wareega biraa nu kaffalchiisuudhaaf jarri durqaa jira jechuudha. Kana waan ta'eef warri hawaasa bal'aa taatanii viidiyoo kana agartan hundi keessan akka gargaarsa yatiimootaaf dirmachuu gootan jechuun barbaada. Waan biraan barbaadne. Tabiraa gaafatullee dandeettiin hin qabnuusi ummati Oromoo rakkoo keessa akka jiru hundumaanuu beekanuu isin beennaan isin beektanii manni irraa gubatee nama 100 meeqaan miti nama 1000 meeqaan kan lakkaamutu manni irraa gubatee ala jira muka jala kaan daasii madarasaa keessa jira madarasaan sun yoo banamee ari'amee baruu alatti bahuuf ta'a. Namni abbaa warraa meeqa qorqorroo takkitti keessatti walitti hunfamee taa'utti jira kaan wa'aa gara datee taa'utti jira halkan akkatti jiru rabbootu beekaa sabiyyuun daa'imni ganna roobuu hin dandeessu silaayi. Haa ta'uti san jaarraamee dirmadhaa jechuu hin taane mee kanuma yatiimaatiif haa dirmannu jechuun barbaada amma. San caalaa warri dirmatuu argames rakkoon qabu. Garuu amma yatiimaa dursinu ka garaa nyaatee bakka bulu laallata jechuu barbaadeeti. Kan garaa nyaatee dhakaa jalaa hunciisaa bokkaa keessa hunciisa rakkoon qabu. Kanaafuu dhaamsi kiyya Oromoo bal'aa maddii lamman jiru biyya adda addaa jirtan